Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaya fayyaadha. Har'as viidiyoo biraatiin qabadhee isinii dhufe. Har'aa fuulii dalagutti jira. Fuulii tana har'aa boloqqeerraan dalagaa jira. Akkan itti dalagu haga dhumatti ana waliin ilaalaa isiniin jedha. Warri haarawaa taatan please subscribe gochuu hin dagatinaa. Amma wanni qopheeffadhee jiru boloqqee, timaatimaa, shunkurtii, qullubbii adiif zanjabiila, qimamiidhaan fi baala dimbilaalaati. Asitti eelee irra kaayadhee distii ibiddarra kaayadhee distiitti shunkurtii naqadha. Shunkurtii tana haga daqiiqaa 3-4 bilcheessaa haga isiin bishaan isii fixattutti. Eegas isiin hagas bilchaattee deebi'ee qullubbiif zanjabiila walitti daakamee isa itti naqadha. Isallee eegas haga daqiiqaa 2 akkasitti bilcheessaa. Warri chaanela kanaaf haarawaa please like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Warri maatii taatan baga nagayaan deebitanii. Amma barbaree itti naqaa. Barbareellee xiqqooma itti naqaa waan ijoolleen nyaattuuf barbaree ittiin guddifne. Garuu namuu barbaree haga feetaniin itti naqachuu dandeettanii. Hedduu nyaata salphaa, nyaata fayyaa kennaafillee hedduu bareedaati. Nyaanni kun yeroo hedduu daabboo waliin faxaraa, yeroo galgalaas nyaachuu dandeettan daabboo qixxaa waan barbaaddan waliin. Amma timaatima itti naqadha. Timaatima kanallee bilcheessaa haga inni bilchaatee haga daqiiqaa 4-5 akkas bilcheessa. Qadaadee xiqqoo haga inni bilchaatee bishaan baafatu. Kunoo akkana jira, bilchaatutti jira timaatimni illeeni. Hedduu bareedaadha. Yaalaa isiniin jedha, yoo yaaltan ni jaalattanii ganama faxara waliin waan hedduu bareedaati. Kunoo akkanatti xiqqoo yoo inni akka inni jalatti isinirraa qabanne bishaan xiqqoo irra bubuufata. Kunoo bishaan irra buusa. Sa'aatii hedduullee namarraa hin fudhatu. Maal jennaan ani boloqqee dura wanni ka bilchoofte san ka qorqorroo keessa jirtu san dalagaa jira. Tamanattillee bilcheessuu dandeettanii. Fuulii ammoo baaqilaarraa dalaganii yeroo hedduu baaqilaarraa dalaganii ammoo boloqqeenis yoo yaaltan hedduu bareedaadha. Amma kunoo boloqqee tiyyaa ta bilchaatte bishaan keessaa gadi naqee. Yoo ammoo boloqqee jirtuu manaa qabaattanis zafaazaftanii halkan bishaan keessa bulchitanii eegas bilcheessitanii danfistanii bishaanumaan eega isin bilchaattee akkanatti itti naqxanii angaruu tama bilchaatte san manaa waan qabuuf sanuma fayyadamaa jira har'a. Eegas akkasitti kunoo bilchaattee waan jirtuuf akkanatti waanuma mana keessa jiruun akkasitti caccabsa. Maal jennaan in furdatti hedduu bareedduudha. Maraa osoo hin tahiin cinaa isii akkasitti irraa caccabsee bulleessa. Akkanatti kunoo bilchaatutti jirti hedduu bareedduudha. Bishaan xiqqishuun irra buusee bishaan ittiin guddisne. Boloqqeen tun ammoo sooqidda waan of keessaa qabduuf sooqidda an xiqqoma isaa irra buusee garuu yoo tamanatti gootan taate sooqiddallee irra hin dagatina. Amma kunoo bilchaattee qimamii itti naqadha. Garuu qimamiin ani itti naqadhe kamuunuma qofa itti naqee barbareellee xiqqoo waan irra buuseef black pepper qonda barbareellee itti buusuu dandeettanii. Ani ijoollee waan nyaatuuf ijoolleen barbaree hagas maraa waan sodaattuuf barbaree xiqqooma itti diqqeessuuf akkas godhe. Kunoo bilchaattee jirti hedduu furdattee bareedduudha. Qaaraa ciccirtanii akkanatti amma yoo isin hagana geettee bilchee itti naquu dandeettanii. Kunoo sooqidda xiqqoo irra buusee qaaraa akkasitti xiqqoo irratti naqxanii angaruu qaaraa manaa qabu ka hedduu nama gubusan waan taheef ijoolleef irraa dhiisee ammoo isin bakka tanatti amma qaaraa akkanatti itti naquu dandeettanii. Kunoo qophooftee jirti hedduu bareedduudha daabboo waliin yookaan ammoo
qixxaa, chappaatti waan maraa waan barbaaddan waliin hedduu bareedduudha. Amma eegas deebi'ee kunoo qaaraa akkanumatti irra bubuusee qaaraa fi dimbilaalallee baala dimbilaalallee ciree akkasitti irra bubuusee hedduu bareedaadha. Kanaafuu viidiyoo warri haga dhumaa laaltan baay'ee galatoomaa. Laayik gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo laayik gochuun hedduu na gargaara. Kanaafuu yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Haga yeroo viidiyoo biraatiin walitti deebinuu nagaa keessanaa tura isiniin jedha. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا